kabajama mootummaa biyya Oromiyaa mana maree naannoo kabajama mootummaa federaalaa biyya Itoophiyaa otoo manan taragatin otoo mana ofiin qulqulleessin ala ofii qulqulleessu yaaluun yookaan yaaduun ilaalcha maaliiti jaama otoo mana ofii hin qulqulleeffatin jalqaba kan hin gaafadhu mana mootummaa mana maree naannoo Oromiyaati. Otoo mana ofiin qulqulleessin ala ofii qulqulleeffachuun kun maal jaama nuti ummanni Oromoo kun Itoophiyaawii jaamnamo Oromiyaawii jaamnamo Afrikaawii jaamnamo Alamaawii jaamna Alamaawii keessaa of dhabne Alamaawii taane Itoophiyaawii keessaa of dhabne Afrikaawii taane Afrikaawii keessaa of dhabne Oromoo taane Oromoo ta'uu dadhabne jechuu keenya. Nuti kun akka namatti herrega namaa keessatti maaliif herregamuu dhabneedha? Akkamitti otuu mootummaan kabajamaan biyya Oromiyaa gurguddaan ayyuu gurguddaan kun waraanni gurguddaan kun jiru sabni kun sablammii tokkoon yeroo haati teenya qalamtu yeroo abbaan keenya qalamu calliseetuma bara hedduu bara baay'ee taa'ee nutti ilaaluun kun maal jechuudha? Yeroo dhimma ummata keenyaa nuti dubbannu dhimma dhaaba siyaasaadhaa araara dubbattanii jechuu nama gartee dhimma ummata ofii sirreessee dhimma dhaaba araaraa dubbataa jechuudha. Maaliif kuni nuuf laalamuu dhabeedha? Amma yoo hin dandeenyu jettan Oromoon bakka isin buufatee Oromoon hammataadha jettanii mootummaan kan Oromooti jenne amanne Itoophiyaa ummatti isa amanaa jennaan amanne nageetti isa amanaa jennaan ummanni Oromoo amane deebiin nuti harkanne haati teenya qalamuu Itoophiyaa ta'uu dharraa nagee buusurraa wanni deebiin nuti arganne yoo jiraate bu'aan nuti arganne yoo jiraate abbaan keenya qalamuudha. Seera olaantummaa seera biyya Itoophiyaa kabajuu fi olaantummaa seera mootummaa Itoophiyaa kabajuurraa wanni nuti arganne seerri nu kabajamuu dhabuudhaa fi seerri nu qaluudha. Wanni ol nu komachiisaa tokkollee hin jiru jechuu keenya. Erga isin Oromoorraa dhalattanii biyya bulchuu Oromoon hin danda'u je'ee faannoon fiinxaaleeyyee kan murteessu ta'e erga isiniifis kabajaa dhabe isin koottaa gara Awurooppaatii fi Ameerikaa warri bulchiinsa federaala Oromootis keessaa baha harka keessan fudhadhaa walitti dhiisaadha keessaa baha koottaa hooggansiyaas gara Ameerikaa baha ka federaalaatis nuufi isaan walitti gallakkisa isin nu jidduudhaa baha abbaan moohate haa nyaatu biyya san isin baha nu jidduudhaa dubbii gabaabaadha isin nuufi isaan jidduudhaa baha kaleessa salaale irratti agari tullu fannise jechuu keenya haadha abbaa gabbaase laale darajee tullu biyya gadi baasee biyya duratti wanti kun wanti kadhattuun funaantuun Oromiyaa keessatti ofi qabnee guddifne kun raammoo qaamni biqilche kun wanni hamma namaan geenye kun wanni kofoo uffachuu Oromoon barsiise kun kaleessa darajee tullu agarii tullu fuula keenya duratti haadha abbaa keenya baasanii abbootii keenya fannisan jechuu keenya. Meesini finima. Isa haadha abbaa keenya harkaa farma muranii calanqotti lafee bobeessanii anooletti harkaa harma muran nuuran sun osoo isaaniif hin hanqatin deddeebi'uudhaan Wallagga irrattis haadha abbaa keenya gorra'anii jechuu bira darbanii ummanni kun mataa nama keenya mataa haadha abbaa keenya mukatti fannisanii akka alaabaa deemanii argitaniitu jechuu keenya. Argiyeetuma mootummaan biyya Oromiyaatis mootummaan biyya Itoophiyaatis nuti callise jechuudha. Mootummaan biyya Oromiyaa kan Oromoon dhaabbatan jiru mootummaan kasabaa sablamiti. Mootummaa addunyaati. Nuti garuu Itoophiyaa taanee akka Itoophiyaatti hin kabajamne jechuudha mootummaa Itoophiyaatiin.
Oromoo taane akka Oromootti mootummaa Oromiyaatiin hin kabajamne. Dubbii gabaabaa. Hayyoonni keenyas hin kabajamne. Isinummaan kan mootummaa Oromiyaa irra jirus kan federaala jirus hin kabajamne jechuu keenya. Otoo kabajamtanii ummanni haadha abbaa keessan isin jalatti hin qalu jechuu keenya. Erga ummata kana dadhabdan, erga fincaan ummata kanaa dhuydan, nuufi ummata kana walitti gadi lakkisaa. Isin gad lakkisaa bahaa deebifnee isin keenya aangoo keessan irratti isin deebifna. Gara Awurooppaa bahaa dubbii gabaabaadha. Dubbii gabaabaa hatattamatti murtee kan ni takkenna arraan tana taa'eeni faannoodhaa booyuun qabaa kana hunda kan nu boochise isin kabajuudha. Maaltu hafe haati teenya nu duratti qalamnaan mee obbo Shimallis maaltu hafe mee harmeen keessan dura qalamnaan obbo Abiy mee harmeen keessan isin duratti qalamnaan abbaan keessan isin duratti qalamnaan akka namoo mee akka Itoophiyaa dhiisi. Akka Itoophiyaattis dhiisa, akka Oromoottis dhiisa, akka nama tokkotti, akka uumama tokkotti, haati ofii nama duratti qalamnaan, abbaan ofii nama duratti saba tokkoon qalamnaan, maal jaama? Mee maal jaama? Maaltu hafe jaama? Akka amantii waaqattis maal jaama? Ati Mahammad teessee jetta, ummanni Mahammad ni qalama, Iyesuus jetta, ilmaan Iyesuus ni qalaman, maal jechuudha ati? Maal jechuudha teessee waaqayyo naan jetta uumamni waaqayyo sibiratti qalama waaqayyo jaalacha uumama waaqayyo sibiratti qalamu mirga isaa dhoysaa maal waaqayyo yaamta hay ummata Muhammad jecha ummanni Muhammad sibiratti qalama maal Muhammad jettee yaamta osoo haqa Muhammad kabajeef wareegameef hin kabajin Muhammad yaamaa jirta osoo ummanni Yesus qalamu Yesus kam yaamta Yesus kam waamta ati Yesuusis hoggaa jettu Muhammadis hoggaa jettu jinni nama keessaa waa'ee jinni nama keessaa baasu waa'ee shayxaana nama keessaa baasu dubbatta. Otoo nama gartee nama qalu nama keessaan baasin jinnii fi shayxaanni inni ati waldaa keessatti nama keessaa baaftu agaanintiin ati nama keessaa baaftu maaliin? Nama nyaatu osoo argitu agaanintiin nama nyaanne agaanintiin nama dhuyne maali ati manfasiin nama keessaa baaftu manfasii namaatu dadhabnee jirra. Ati oo maali inni daawaan natti gootu osoo kun qalamuu asii. Kami inni mirgi namaa osoo sarbamu inni ati dubbattu kun inni ati amantu kun kami inni otoo gartee mirga nama uumama rabbiin kabachisiisi rabbitti amantaati maal jechuudha kun waaqayyo ati yaamtu kun waaqni tokkichi ati yaamtu kun isa kami inni eenyu inni ati waaqni tokkichi inni yaamtu kun otoo gartee uumama waaqaa kana mirga isaan kabachisiisin mirga waaqayyoodhaa kabachisiisuu deemtaati mirgi waaqayyoo kabajamaadha maali ati amantiin kan kee maali isin amantiin keessan maali isin namummaan keessan maali isin mootummaan keessan tana qofa ummata Oromootti hima ummata addunyaatti hima maal jechuudha isin